Eda halkan waaqayyo mul'atanatti argisiisee halkan walakkaa booda kadhata booda gara naannoo sa'aatii 8:20 gara bakka ciisicha koo deeme. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif abaayyatu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guutiitii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuus hin dagatina. Gara odeeffannoo keenyaatti darbinaa isa dura garuu viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana yoo jaallattan yookaan yoo irraa barattan hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Eda halkan waaqayyo mul'atanatti argisiisee halkan walakkaa booda kadhata booda gara naannoo sa'aatii 8:20 gara bakka ciisicha koo deeme. Akkuma xiqqoo rafeen guutummaa qaama kootti diidalla guddaatu natti dhaga'ame. Qorra sa'een uffata dabalataa uffachuuf yeroon ka'uuf jedhu ka'uu dadhabeen ciiseen waaqayyoon waamuutti jalqabe. Sagaleen waaqayyoos hin sodaatin jecha jedhuun gara koo dhufe. Harki jabaa tokko gara koo dhufee ka'inaan jedhe. Anis ulfina argamsa waaqayyoo ta'uu bareen guutummaatti harka jabaa sanatti of kenne. Na kaasee erga ka'ee siree ciisicha koo irra taa'ee booda kutaan ciisicha koo guutummaan akka foddaa televiziyoonatti ta'e. Anis harka jabaa na qabee jiru sanaan maalidha jedheen gaafadhe. Innis waan baroota dhiyoo keessatti ta'uuf jedhu ilaalii jedhee waan akka foddaa televiziyoonii sana keessa na seensisee erga seenee booda magaalaa miidhagduu tokko natti argisiise. Magaalaan kun bifa lama qabdi. Bifti ishee walakkaan bifa magaalota kan akka Ameerikaa fakkaatan qabdi. Walakkaan magaalaa sanaa immoo magaalaa guddoo biyya keenyaa Finfinneedha. Magaalaa walakkaaf Ameerikaa fakkaattu. Magaalaa walakkaa Ameerikaa fakkaattu sana irraa gara magaalaa Finfinneetti kan diriiree jiru ujummoo yookaan tuubboo boombaa baay'ee guddaa ta'een arge. Anis harka jabaa sanaan waa'ee ujummoo kanaa gaafadheen ujummoon kun bal'inni isaa baay'ee guddaa ture. Giingoo ujummoo sanaan seenatti argisiisuuf yeroo baay'eetti fudhate. Baay'ee guddaadhas. Ajaa'ibsiifadheen harka jabaa sanaan ammas waa'ee ujummoo kanaa yeroon gaafadhu deebii utuu naaf hin kennin gara balbala bantii ujummoo sanaa na fuudhee deeme. Amma waan argitu kana hundumaa dhalootatti dubbadhu naan jedhe. Anis harka jabaa sana qabadheen gara bantii ujummoo bishaanii sanatti siqee ujummoo bishaanii sun banaadha. Namoota bishaan booraa ujummoo sana jalaa waraabaa dhugan kaan qaamatti dhiqatan kaan immoo uffatatti miiccatan kaan immoo bishaan sanaan dhoodhee bukeessaa jiran arge. Anis harka jabaa na qabee jiru kanaan kun maalidha jedhee gaafadheen. Innis namoota naannoo ujummoo bishaanii jala jiran tokko tokkoon natti argisiisee baay'een isaanii ijoollee miidiyaa kana irratti hordoftoota baay'ee qabanidha. Gariin isaanii namoota qabeenya gurguddoo fi beekamtii guddaa qabanidha ture. Anis waa'ee iccitii ujummoo guddaa kanaaf namoota sanaa baruuf harka jabaa kanaan gaafadheen. Innis erga kanaan itti argisiisee booda gara tulluu guddaa dhakaa cilee fi abiddaan uffifametti ol na baase. Tulluu sana irraa barcuma guddaa irri isaa warqee dibamee fi jalli miilla isaa kasala yookaan cilee fakkaatu dibame tokko natti argisiise. Barcuma sana irra yaabuuf dargaggeessa baay'ee dhamaa jiru tokko argee itti siqeen ilaale. Dargaggeessi kun mucaa miidiyaa gubbaa irratti baay'ee beekamaa ta'e Adoonaayi jedhamu ture. Dargaggoon kun barcuma guddaa sana yaabuuf baay'ee dhamaa ture. Inni akka inni barcuma sana yaabuuf immoo namoota isa ol baatanii baasuuf yaalaa jiran arge. Waa'ee mucaa kanaa baay'een beekuun ture. Harki jabaan kun maalummaa nama kanaa natti hime. Harki jabaa kun sagalee jabaadhaan akkas naan jedhe. Yaa mucaa namaa dhaga'ii naan jedhe. Anis nan dhaga'eeni. Akkas naan jedhe. Ujummoon bishaanii guddaan argite sun bishaan abaarsaa fi yaada jal'aa gadhaa'ummaa biyyoota guddatan irraa gara magaalaa Finfinnee diriiree jirudha naan jedhe. Dargaggoota biyya kanaa adamsuuf bishaan ujummoo kana jalaa warri dhiqachaa uffata miicachaa dhugaa jiran warra osoo hin beekin yaada karoora kiyyoo seexanni qopheesse jala seenaa jiran naan jedhe.
gara fiixee tulluu sanaatti garagaluun barcumni ilaalaa jirtu kun immoo barcuma mootummaan dukkanaa namoota dargaggoota kana booji'ee gara mootummaa isaa fiduu fi badhaasa isaaf qopheessedhaanan jedhe. Warri akka inni barcuma sana yaabuuf gargaaraa jiran immoo warra karaa adda addaan isa deeggaraa fi gargaaraa jiran dhaanan jedhe. Harki jabaan kun ammas gara ujummoo bishaanii sila argee sanatti na deebisee namoota sila bishaan sana jalatti argee ture keessaa namootni dhiiraaf dubara ta'an baay'ee muka gogaa wayii irratti rarraanii of ajjeesanii arge. Harki jabaa kunis akkas naan jedhe. Dhaqii dhaloota dammaqsii waan argite utuu hin hir'isiin dubbadhu naan jedhe. Anis baay'ee rifadheen dammaqee dhaloota kanaaf kadhadhe. Waaqayyoo sammuu dhaloota kanaa haa dammaqsu. Kan gurra qabu haa dhaga'u. Seexanni humna guddaan dargaggoota keenya irratti xiyyeeffatee jira. Dhaloonni maaliif lubbuu ofii balleessaa jira? Gaa'elli namootaa maaliif diigamaa jira? Ijoolleen kiristaanaa maaliif waldaa dhiisanii jiru? Namoonni baay'een maaliif nama miidiyaa kana irra jiru akka nama karaa jireenya isaanitti argisiisutti maaliif hordofu? Dammaqaa. Waaqayyo karoora seexanaa kana akka diiguuf namoota baay'eef amma isinitti beekamuu na amanuu dhiisuu dandeessu. Warri afuura kanaan booji'amaa jirtanis na arrabsuu na doorsisuu dandeessu. Ani garuu gatii ba'aa koo ofirraa buuseera. Kanafee gahee keeti. Ergaan kun akka dhaloota kana bira ga'uuf sheer otoo hin godhin bira hin darbine diraake. Ani nama wallaalaa beekumsas humnas hin qabne. Raajii Iddoosaa yaadasaa garbicha Waaqayyoodha. Hamma dandeessan sheer gochuun dhaloota du'a jalaa baasaa. Dargaggoota keenyaafis kadhadhaa. Irbaata seexanaa akka hin taaneef namoota mul'ata kanatti qoostan eekamsi mul'ata kanaa jabaadha. Yoon yaada foonii kootii irraa ka'ee barreesse eekamsi isaa anaaf ta'a. Garuu otoo hin hubatin yoo qoosteef siif wayyoo. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee raajii maal jedha? 1 Qorontos 14:1 akkas jedha. Egaa jaalala bira ga'uudhaaf dhimmaa kennaa garaagaraa warra hafuurri qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'isu akka himtaniif dhamaa. Hojii ergamootaa 2:17 irrattis guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha. Waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koonan kennaa. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessan mul'atan argu. Maanguddoonni keessanis abjuun abjootu. 1 Qorontos 14:3 namni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jajjabeessuudhaaf namootatti dubbata. Akkasumas sagaleen Waaqayyo akkas jedha. 1 Yohaannis 4:1 michoota koo warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Keessa deebii 18:21-22 isin immoo garaa keessanitti dubbii isa Waaqayyo hin dubbatin sana attamitti beekuu dandeenya? Yoo jettan raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaatoo badhaa baate dubbichi isa Waaqayyo hin dubbatinidha. Raajichi kana ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatinaa.